Hello, akkam jirtu? Baga nagaan dhuftanii. Yeroo darbee leenjii keenya yeroo darbee irratti sarkiloota akkamittiin hojjechuu akka dandeenyu, warra geengoo kanaa akkamittiin hojjechuu akka dandeenyu, objektii ishee jalqabaa kana irratti hojjennee turre. Har'a immoo objektii ishee lammaffaa kan hojjennaa. As keessatti yeroo darbee yaadattu ta'e sarkilii akkamittiin hojjechuu, tooftaa ittiin sarkilii hojjechuu dandeenyu. Tooftaa lama ilaalleerraa. Tokko maalaa koomaandii sarkilii dhufnee asirraa fudhannee sarkilii diroo gochuu center pointii filannee sarkilii diroo gochuudha. Inni lammataa immoo diroo keessa dhufnee sarkilannee warra kana keessaa filachuudha. 2 point 3 point tangent radius keessumaati. Tangent radius kana yeroo darbe sirriitti ilaalleerraa. Har'a immoo gara kana dhufnee objektii ishee kan hojjennu. Objektii ishee kana kan nuti hojjennu yaadni aaraan nuti as keessaa argannu kamidha? Aaree kan jedhamu koomaandii aaree jedhamu fayyadamuudha. Koomaandii aaree jedhamu akkamittiin fayyadamna? Asii modify toolbar keessa dhuftanii ilaaltanii warra kana keessaati aaree kan jedhu jira. Kun asiiti rectangular aaree kan jedhamu jira. Rectangular aaree fayyadamna yoo ta'e rectangular warra qabu irrattidha. Asii garuu maalaa circular array yookiin polar array kan jedhamu hojjenna ishee kana irraa. Polar array jechuun polar array isa arganna akkuma warra kaanii toolbar. Toolbarii baay'ee as keessatti standard toolbarii irratti right click waa goonu toolbarota baay'ee arganna. Asiitii array tool kan jedhamu array toolbar kan jedhamu right waa goonu dhufee asirra nu galaa jechuudha. Asirra isheen kun rectangular array pass array fi polar array kan jedhu arganna. Array toolbar waa right goonu. So amma kan fayyadamnu polar array dha. Kanaafiyyuu akkamittiin diroo akka goonu jalqabaa objektii kan hojjennee polar array akkamittiin akka hojjennu waliin ilaallaa. Sirriitti na hordofaadha. Asitti yoo ilaaltan objektii kanan diroo godha. Objektii kana diroon godha akka mul'atuuf laayinii xiqqoo laayinii wayitiin dabala. Akka sirriitti mul'atuufi. Okay. Okay, asirratti almost kana fakkaata. Then objektii kana akkamittiin kaasna jalqaba. Maal goona center line tokko draw godhan yookiin circle tokko draw circle command fudhannee draw circle tokko kaasna. Circlein kun radiusiin isaa meeqa? Circle radiusiin isaa 29 kaasna. So asirratti radiusii 29 kana radiusii isaa 29 draw goona. Draw circle radius 29 then center line kaafannaa. Center line eessarraa kaasnee center line kana jalqaba ortoo on godhachuun dagatiina. Center line ammasii sarkilii tokko diaameetirii 40 diroo goona. Enter 20 enter diroo goona. Amma immoo 68 ol deemnee sarkilii tokko abbaa raadiyeesii 20 kaasna. Seenterii kanarraati meeqa deemna? 68. Then raadiyeesii meeqa? 20. Enter 20 enter. Ammas
akkuma isa kana raadiyeesii 29 tokko daballa. Raadiyeesii 29 sarkilii tokko daballa. R enter 29 enter inni amma sarkiloota lamaan kaasnirra amma immoo center line tokko gidduu isaaniitti draw godhanna. Center line kun meeqa deema? 40 deemnee center line tokko draw godhanna. Asirraa kaanee 40 deemnee no. Pertama deemne center line kaafanna. Center line midi line kana ta'e kanaafi kana gidduutti okay. Berarti 34 deemne 34 center line tokko godhanna. Amma sarkilii ishee kana kaafanna. Sarkilii isheen kun meeqadha? Raadiyeesiin ishee meeqadha? Diyameetiriin ishee 16 taate. Draw circle D enter 16 enter. Booda kanuma maal goona? Mirror goona. Mirror, select object, right click, kanaafi kanarratti enter waannu mirror ta'eera. Ammoo sarkilii guddaa tokko abbaa diyameetirii 40 draw goona. Circle R enter 20 enter nacho. Almost kanuma mirror gochuu dandeenya. Mirror objectii kana right click akkuma kana akkuma amma kanas mirror goone akka isaa dhaqee galaa mirror. Amma gar plan tokko kan nu hafe okay. Kun 40 almost kana booda maalla ishee kana kaafanna. Tangent radius. Draw circle tangent radius tangent okay. Tangent radius netu lama ishee draw godhan. Tangent radius draw tangent radius 15 tangent to this 15 enter waannu sarkilii kana kaafanna. Ammas draw circle
taantaan raadiyes taanjentii kanaa fi kanaaf 15 enter waannu diroo godhanneerra amma kana ishee kana lamaan kaafanneerra. Asirratti isheen kun raadiyesiin ishee 16dha. 8 otoo hin taane 16. Okay. Okay. Diametriin kan kanaa 22. 22 jechuun 11 raadiyesii 11. Kanaan modify gochuu dandeenya, edit gochuu dandeenya circle keenya. Hundaa circle keenya akka itti edit gochuu dandeenya. Amma kan nu hafe tangentinnee arganneerraa asirratti jara kana gara kamtti jijjiiruu qabna? Gara center line it or jijjiiramu qabu gara center line it jijjiiruu qabna. Laayinoota gara center line it jijjiiruu qabna. Warra center line idhaaf fayyadamnu kana keessa dhufnee center line center line jennee filanna. Akka sirriitti mul'atuuf intinii isaanii kana 0.3 goona. Asirratti ammaa warra trim ta'u trim goona. Fakkeenyaaf trim kan trim nuuf godhu filannaa, kan kutu filanna roondaa dursa. Erga kan kutu filannee right click jennee kana keessaa kun then kan kana ammoo maal goona ishee kanas keessaa kunna trim. Okay, trim inneetu trim kan tuqtaa kanaa fi kana tuqta. Right click warra cituu gara cituu qabu filannaa akka ittiin kun. Amma immoo laayinii taanjentii kanaa ta'eef kana draw goona. Line amma asirratti object snap keenya yoo goone taanjentii right goona. Amma laayinii tangent ortho of snap on snap b object snap b on goona. Object snap keenya setting keessa deemne setting tangentiin right tangent right. Okay ne amma tangentii sirriitti nu agarsiisa jechuudha. Enter tangentii kan ta'e line hojjenneerra. Line tangent to this circle. Ammas line tangentii kan line kana ta'e draw goona. Draw asiti tangent
tangent. Amma trim goona jechuudha. Amma trim laayinii kanaa fi laayinii kanaan kan kunnaa kana kunnaa jechuudha. Amma objectii kan hojjenneera. Amma kan nu barbaachisu maal gochuudha? Aaree hojjechuudha. Aaree meeqaan hojjennaa? Asirraa meeqatu jira? Hoolii 8tu jira. Hoolii 8 sarkilii tokkoon hojjenna. Draw circle. Sarkiliin kun raadiyeesiin isaa meeqa? 5. Enter 5 enter enne. Ishuma kana aaree goona. Maaliin aaree isa kamiini? Aaree poolaar aaree jedhamu. Amma gaa sarkilitti kana meeqa goona jechuudha? Aaree goone kanatti naannesne 8 goona jechuudha. Sarkilii 8. Kanaafi select poolaar aaree. Poolaar aaree irratti click goona. Command poolaar aaree fudhannaa. Kamtu aaree ta'a? Kanatu aaree ta'anna. Objecticha filannaa. Kana booda right click goone enter. No. Kana booda enter. Poolaar aaree select the object, select center. Center filanne. Erga center filanne meeqa ta'e jechuudha? 1 2 3 4 5 6 jaarra jira jechuudha. Modify gochuu dandeenya. Garuu wanti nuti dagachuu hin qabne asirratti raadiyeesiin wanti isin agarsiisu amma erga circle draw goone polar aale click goona. Kana booda kana filannaa. Kana booda right click goona. Right click erga goone centerii circle keenya filanna. Centerii irratti click goona. Centerii irratti waa click goonu meeqa ta'e defaultiin isaa meeqa jira jechuudha? Jaarra jira jechuudha. Garuu kan nuti barbaanne 8 waan ta'eef asirratti double click goone propertiin waan dhufu polar aareen waan dhufu jaarra itemii 6 kan jettu kana itemii 8 ennaa enter enna. Amma 8 ta'eera jechuudha circle keenya. Maal gochuu dandeenya? Kanuma maal gochuu dandeenya? Filannee mirror goona jechuudha. Select mirror. Select object. Amma aaree irraa waan hojjetamee fi maal ta'e jechuudha? Hunda isaa filatamee jechuudha. Dhufnee amma maal ta'e jechuudha? Aaree keenya hojjennee jechuudha. Asirratti almost xumurreerra jechuudha. Kanaafiyyuu aaree hojjechuun salphaamatti sarkilii tokko hojjennee maal gochuu dandeenya? Sarkilii tokko erga hojjennee baay'ee sarkilaan barbaadne fakkeenyaaf edit gochuu dandeenya. Double click goone item irra 8 jedhu kana 12 yoo inni maal ta'a? Akkana baay'ata. Kanaafi yookiin immoo yoo barbaanne 5 yoo inni akkas ta'a jechuudha. Kanaaf amma nuti kan barbaannu 8 waan ta'eef 8 item 8 innee enter ennaa. Kana booda aareen keenya 8 ta'eera jechuudha. So kanaaf waan nu hordoftaniif galatoomaa. Itti aansinees objectii biraa ilaallaa. Itti aansinee akkuma entrii keenyatti deebineen objectii biraa ilaallaa. Thank you, galatoomaa. Kana like share gochuun dagatiinaa, subscribe gochuun dagatiinaa. Guyyaa guyyaatti objectiin tokko tokko isiniif hojjennee waliin